Malta tessa ollareti, malta tessa ollarenge garang gubate are tiyom kanapa fannare. Ya bishan bira jirabaya Kenya yunu warabachu dide. Indil kanin nufira, indi garan sarina, haras nuke sajira, nutubekachu dide. Jede zari wadajo. Wanti na jaibe, na bitina manuruba targitan kuni, renga da bishan indaga jette rufte tudakamte. Hata umale jalqabu masaaji otonomiti kana biyya kana fidin sila dolfini qatarniti oto dolfini bishan daaku sabarsiiseyu banda gudan rotin fakkaatu garu wanda ajaibe bishan harama yafi gafarsi oto gudi isaani kana dargin yeroodhaan goguun isaanii baay'ee nama gammachiisa isayyuu immoo safuulleen qabani oromiyaan bakka bu'ee dhufee nuun jedhaa bar wanta kabeddaatti garaa nama gubu jiraattota magaalaa Adaamaa baangoorraa dhaamsaniitu eewuudhaan isaan fixanii isaaf jecha bishaan gandaatti naqanii isa barsiisaniitu as dhufee nu qaanfachiise. Atileetotiin Oromiyaa reekoordii cabsaniitu addunyaa ajaa'ibsiisu malee akka isaatti muhamanii hamalee nama cabsan. Haa ta'u yaa gabaa erga waan kaanitti deebi'an ta'ee jedhan namichi. Torban itti aanu qophii keenya ka jalqabaa wallisaa beekamaa fi jaallatamaa Kadir Martuu gaaffiif deebii waggaa 20 isin gargaaru sa'aatii isaa gabaabsinee isinii dhiyeessina. Keessi keessumsiisona Daawitee Mokonnin ka kaameraan waraabu surraa tolasaa surraa tolasaati wajjin walitti deebina akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeera galatooma. Viidiyoo muuziqaa afaan Oromoo akkasumas muuvii, diraamaa, kaamadii fi oduulee garagaraa kwaalitii bareedaa HD'dhaan ilaaluu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakka Entertainment Channel subscribe godhaa. Bakakka Entertainment kan Oromooti.